Otoo mana uffataa isaa keessatti qacaree jiru mucayyoo kana dararee sana booddee akka ishiin ofii ishiitii harka ishiitiin of ajjeestetti mucayyoo kana rarraasee maatii ishiillee akka hin dubbanne poolisiitti waamee maatii ishii reebsisee ashamaa harka fuunee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuutii nan barbaada. Oduu gaddaa dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee amma kana nagaddisiise hin jiru. Itoophiyaa keessatti yoo dhageettii qabaatte, yoo qabeenya qabaatte, beekamtii qabaatte malee dhala hiyyeessaa taatee jiraachuu hin dandeessu. Yoo duutellee maatiin keetillee sababa keetiin kan dararamanii. Mucayyoon kun Ayyaantuu jedhamti. Magaalaa Naqamtee keessatti kan ishiin qacaramtee mana uffata beelloo kireessan keessatti hojjechaa turte. Hojjechiisaa ishiitiin daffaramtee erga daffaree warratti immoo mucayyoo kana jechuudha akka ishiin of ajjeestetti irrarraase ajjeesee sana booddee qaama seeratti beeksisee mucayyoo kana dhufanii isaan achii fuudhanii gara mana yaalatti geessanii reeffi qoratame. Mucayyoon kun akka ofii ishiitiin of hin ajjeesne akka namni ajjeesee dooktorri hin dubbate. Maatiin illee kan jiraachisaa jiru mucayyoon kun mana barumsaa addaan kuttee maatii harka qalleeyyii maatii ofii isaanii gargaaruu hin dandeenye waan ta'eef sababii kana barumsa ishee adda kuttee hojii kana kan hojjettu. Maatiin kun gaafa isaanii reeffi qoratamee muru haqni mucayyoo kootii naaf ba'uu qaba jedhanii gaafa isaan dubbatanii namni kun qabeenya qaba waan ta'eef qaama seeraa qabeenya isaatiin harka afaan isaan cufsiisee maatii kanaan illee akka hin dubbanne jechuudhaan saaxinii 50,000 bitee akka inni hawwaalamtu jennaan amma haqi mucayyoo kootii mul'atutti hin hawwaalamtu. Oromoon hundumtuu sagalee naaf ta'uu qaba gaafa jedhuun afaan kee qabadhu jedheeni reeffa mucayyoo kanaallee gara dabarsuudhaaf yeroo jedhutti akka itti gara dabarsuudhaaf namni kun sana booddee jechuudha mucayyoo kana erga ajjeesee akkas godheen booddee maatii irrattillee dararaa guddaa kan inni geessisee poolisootaan reebbamaati. Akkasuma immoo mucayyoon kun hammallee jechuudha maatii ishii obboloonni ishii akka isaan miidhama gurguddaa keessa jiran reebicha poolisootatiin kan ta'aa jiru jechuudha. Mucayyoon kun kan jalaa boqotte caala maatiin kun ammallee dabalanii sababii dhugaan mucayyoo keenyaa haqni mucayyoo keenyaa nuuf haa ba'u nuuf haa barbaadamu sababa jedhan qofaa fi kan isaan reebbamaatii jiranii maatii kana kan kaleessa jiraachisaa ture. Mucayyoon kun hojjettee hojii hojjettu sanaanii kan isaanii nyaataaf dhugaatii waan hundumaan kan qabee deemu mucayyoo kanadha jechuudha. Hamma garuu maatiin kun rakkina guddaa keessatti kufanii beela'ama dheebuu guddaa keessatti akkasuma immoo gaddaan dararamaa mucayyoo isaanii dhabanii reebicha adda addaatiin illee yeroo yerootti itti deddeebi'ee akka isaan dubbatanii dhugaa isaanii ifalmannee fi qabeenyanii doorsifamaati kan isaan jiranii. Akkuma beekamu haati manaa Andoolem gosa samoona darbe keessatti kan boqotte kinoo uummanni hundumtiyyuu sababa ishiin beekamtii qabduu fi ol ba'ee sagalee ishiidhaaf ta'ee barbaadamuu qaba haqni ishii ba'uu qaba jedhee dubbachaa jira. Garuu mucayyoon kun kan boqotte waa'ee ishii babal'inaan sooshaal miidiyaa irratti adaraa sagalee naaf ta'a jedhee abbaan kun kan boo'u sagaleessa ukkaamamee kan jiru torbeerrayyuu darbee jira jechuudha. Namni isa sooressaaf isa dhageettii qabu malee isa hiyyeessaaf namummaa qofaa fi namni Itoophiyaa keessatti namaaf dubbatu seerri namaaf faradus hin jiru jechuudha. Kanaaf dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Adaraa keessanii mucayyoo kanaaf sagalee ta'aafi isiniin jedha. Abbaan kunis maatii ishii sababa ishiin duutee fi akka hin dararamne ishiin duuteerti boqotteerti waan ta'eef amma of hin beektu of hin dhageessu waan ta'eef maatiin jiran immoo mucayyoo isaanii dhabanii kaan immoo obbolaashii obboleettii isaanii dhabanii abbaan kunis umurii kanatti imimmaansaa dhangalaasee dararaan akka kanaa irra ga'uun hin barbaachisu kan ilmoo isaa dhabeeyyuu hin ga'a. Adaraa keessanii namoonni
magaalaa Naqamtee keessatti kan argamtanii naannoo itti mucayyoon kun boqotte akkasuma immoo naannoo maatii kanaatti adaraa keessanii uumadhuma keessanii jedhaati dhugaa mucayyoo kana haqa ishii baasa fi isiniin jedha namni yoo humna dhabeetoo homaa isiniif kan hin goone ta'ellee rabbirraa argattu dhugaadhaaf achi kaawwamtanii dhugaadhuma sanaaf qabadhaatoo dhugaadhuma sanaaf du'aadha hadaraa maatii mucayyoo kana akka hin darraramne gargaarsa isaan barbaachisus immoo akka gargaaramanii asumaanii adaraa isiniin jedha qaamni seeraa immoo dhimma mucayyoo kanarratti yakka hamaa kana jechuudha erga waan barbaade irratti raawwatee isa rarraasee deebi'ee immoo reeffa ishiillee gara balleessuudhaa fi erga immoo kana hunduma isaa yaalee ta'uu fi didee immoo maatiin akka isaan hafuura baafatanii dhugaa mucayyoo isaanii akka ifalmannee fi akka isaan ukkaamaman kan gochaa jiru kana akkasiin ordoftanii seera jala oolchitanii haqa namaa akka baaftanii lafaa fi waaqarratti isinitti kenneera isiniin jedha kanaafi adaraa keessa viidiyoo kanallee sheer walii gochuudhani mucayyoo kanaafillee sagalee ta'a sooshaal miidiyaa qabdan hundumarratti isiniin jedha gadda akkanaa darrarii akkanaa rabbiin uumanii maatii keenya hundumarraa hayeegu isiniin jedha ba'anii karaatti afuu otoo tattaafatanii otoo nan guddadha jedhanii otoo maatii ofiitiif fiiganii karaatti rabbi nama hin hambisin isiniin jedha obboloota koo baay'ee tokko natti dhaga'ame gadda natti dhaga'ame ibsachuutiin dhufe isiniin jedha waan na wajjin turtaniif immoo guddaa galatoomaadha viidiyoo biraatiin amma walitti deemnutti nagaan naa tura dogoggorri yoo jiraateef immoo na of kalchaa isiniin jedha yaada keessan immoo koomentii jala godha kaadha maatii kan hin taanellee maatii ta'a too wanta asirraan darbu hordofaa isiniin jedha turtiin keessan turtii bareeda isiniif haa ta'u ciao ciao